hojii ergamootaa 28 lakkoobsa 1 kaasee nan dubbisa. Nuyi du'a erga oollee biyyichi bishaan keessaa sun Malaaxiyaa jedhamee akka waamamu hin barre. Namoonni biyya sanaas jaalala guddaa nutti argisiisani. Bokkaan hin roobaa hin dhaamotas waan tureef ibidda qabsiisanii hunduma keenya ofitti waamani. Phaawulos anxaxii qabaa tokko ammaaree ibiddatti naqnaan boofni hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa oo'ee ibiddaa utuu baqatu harka Phaawulosiin ciniine. Namoonni biyya sanaa immoo boofichi harka Phaawulositti rarra'u yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uunsaa hin mamsiisu. Galaanaan nyaatamuu yoo ooleyyuu adamni gumaa isa hin jiraachisu waliin jedhani. Phaawulos garuu booficha sana ibiddatti gadi hurgufe. Homtuus itti nammaanne. Isaan immoo amma iitaa yookiis amma lafa dha'ee du'a jedhanii eegan. Yeroo dheeraa erga eeganii turaniis waan tokkollee akka irratti hin ta'in arganii yaada isaanii geeddaranii inni Waaqayyoodha jedhanii. Ameen. Kutaan amma dubbisee hojii ergamootaa boqonnaa 28 gubbaarra kan jiru kana jireenya Phaawulos, seenaa Phaawulos wanta inni keessa darbee qixa sana ga'e seenaa hedduutu jira. Phaawulos kutaa kana keessatti hojii Iyesuus hojjete, seenaa Iyesuus Kiristoos isaa wajjiniin dabarse, jireenya isaa keessatti ga'ee Iyesuus qabu kutaa kana fuuldura kan jiran keessatti yookiin macaafa inni barreesse, ergaa inni barreesse, xalayaa inni barreesse baay'ee keessatti in agarra. Mata dureen irratti dubbadhu Waaqayyo in amanama kan jedhudha. Waaqayyo saba isaaf in amanama. Waaqayyo ijoollee isaaf in amanama. Ati amanamuu kee qofan barbaadu Waaqayyo. Inni of danda'ee amanamaadha. Ati inni siif amanamu Waaqayyo garuu gaafati isaaf amanamte, gaafati isaaf taate boolla du'aa keessa yoo adeemte akkati isaan hin nyaatamneef qabee lafa yaadeensi ga'a. Boolla du'aa keessa gaaddidduu du'aa jala yoo adeemte Waaqayyo ulfinaan lafa yaadeen qabee si geessa. Waaqayyo in amanama. Haaleluyyaa. In amanama Waaqayyo. Waaqayyo saba isaaf in amanama. Waldaa isaaf in amanama. Waaqayyo saba kanaaf, waldaa kanaaf in amanama. Waaqayyo biyyaaf in amanama. Hawaasaaf in amanama Waaqayyo. Kanaaf Phaawulos seenaa isaa yoo ilaalle gara iddoo kanaatti boqonnaa 28 irraa atu hin dhufin fuuldura Iyesuus Kiristoosiin karaa Damaasqoo gubbaarratti erga ifa guddaatiin itti mul'ate booddee Iyesuus ifa guddaa keessaan erga jireenya isaatti argame booda waldaa kiristaanaa ari'achuurraa, qulqulloota ari'achuurraa, warra Waaqayyootiif addaan ba'an Iyesuus fayyisaa ta'uusaa warra amananii fudhatanii ari'uurraati jireenya isaa guutummaa guutuutti gara badiisaarraa gara jireenya lallabuutti gara Kiristoosiin dhugaa ba'utti gara waldaa kiristaanaa jajjabeessuutti gara qulqulloota walitti qabuutti fuula isaa naanneffate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama akka kanatti jijjiirami jireenyaa isarratti ta'e Kiristoosiin ari'achuurraa, amantoota qulqulloota ari'achuurraa, waldaa kiristaanaa balleessuudhaaf dhama'uurraa, yeroo namooti qulqulloota ajjeesanii dhaabbatee bukkeetti ragaa of lakkoofsisee gargaaraa ta'urraa gaafa Kiristoos fuullaa fuullatti jireenya isaatti mul'atee ifa guddaadhaan eenyummaan isaa, amalli isaa, wanti dhugaa isa jalaa dhokse jireenya isaarraa gaafa ka'eedhu gara waldaa babal'isuutti, gara wangeela lallabuutti, gara Kiristoos fayyisaa ta'utti, gara dhugaa ba'utti Phaawulos deebi'e. Nama Kiristoos itti mul'ate jireenya nagaa dubbata. Namni Kiristoos itti mul'ate jaalala lallaba. Namni Kiristoos itti mul'ate Kiristoos fayyisaa ta'uusaa yeroottis yeroo maleettis atuun nuffin atuun dadhabin yeroo hundumaa Kiristoositiin lallabaa adeema. Xalayaa ergu keessatti bakka dubbatu hundumaatti lallaba isaa keessatti Phaawulos Yesuus inni ulfina isaa hundumaa dhiisee dhufe Waaqayyo bukkeeti. Ulfina isaa isa guddaa isa Waaqaan isa qixxeessu sana. Iddoo isaaf mijatu, iddoo isaaf ta'u
iddoo waaqayyummaan isaatti beekamu sana dhiisee inni dhufe Yesuus Kiristoos waaqa guutuu ta'ee lafarra turuusaa nama guutuu ta'ee immoo foon uffatee nama kee deddeebi'uusaa cubbuun sababa irratti hin argamnee fi waaqa mudaa hin qabne ta'uusaa Phaawulos lafa argetti dhugaa ba'a. Kanaaf ari'atama Phaawulos. Kanaaf rakkata Phaawulos. Nama guutuudha jedhee yeroo dubbatu nama keessa deddeebi'ee dhibee namoota arguu isaatiif dubbata. Waaqa guutuudha yeroo jedhu rakkinni irratti hin argamne cubbuun irratti hin argamne inni kun akkamittiiniti Yesuus nama waaqa guutuudha jedhee dubbata jedhamee ari'atamii guddaan isarra ga'a. Dhugaan waa'ee Kiristoosiif keessa isaa bule isa dubbachiisa. Isa dubbachiisa. Boqonnaa isaaf hin laatu. Aara galfii isaaf hin laatu. Yesuus waaqadha jedhee dubbata. Yesuus waaqa keenyadha. Yesuus waaqa saba kanaati. Yesuus geggeessaa saba kanaati. Kana dubbata Phaawulos. Kana dubbachuu isaan dhiibama Phaawulos. Yesuus biyya lafaarra yeroo ture keessatti hojiin hojjete keessaa bartoota 12 maaddiitti fudhatee dhiyaatee irbaata qulqulluu qopheessee kun hidhanna kootii kan isiniitiif cabe. Kun dhanna kootii kan isiniif cabe. Dhiisuu cubbuudhaafi. Kanatti yeroo fudhattan hundumaattis yaadannoo kootiif godhadhaa isanni jedhe. Xoofoos fuudhee galateeffatee kuni dhiiga kootii isa isiniif dhangala'e kakuu haaraati. Dhiifama cubbuu keessaniif dhiiga koo isa dhangala'uudha kuni. Kanatti yeroo dhuddan hundumaatti seenaa kootiif godhadhaa isanni jedhe. Phaawulos dhoowwaa tokko malee sodaa tokko malee dhiiga Yesuusiif foon Kiristoos jireenyatti fudhachuun fayyina akka qabu dubbata ture. Kanaaf ari'atami isarra ga'a. Kanaaf dhiibamuun isarra ga'a ture. Dhiigi Yesuus Kiristoos har'as hin fayyisa. Dhanni Yesuus Kiristoos har'as jireenya kenna. Waan isin dhibu biyyatti seenaa tokkotu ta'e. Nama tokkotu mana yaalaa seene. Namni tokko mana yaalaa seenee achitti hakiimonni dhaqanii gaafa dhibee isaatiif ilaalanii nama sana dhiigni waan jedhamu namummaa isaa keessa hin jiru. Dhiigni waan jedhamu keessa hin jiru. Maatiin bukkee naanna'ee du'aaf jireenya gidduu jiru in eega maatiin maal ta'uuf akka jiru hakiimiin dhufee ati dhiiga hin qabdu nama dhiiga sii kennu barbaaddadhu kuufama dhiigaa of biraatiin qabnu sababa ta'eef nama dhiiga sii kennu barbaade jedhan. Al tokko tokko dhiiga kennuuf gaafa jedhamu dhiigni argamu biyyatti. Kennaa ogummaa fayyaa waaqayyootu kenna. Ogummaa namootaaf waaqayyootu kenna. Kanaaf ogummaa waaqayyo namootaaf kennetti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Itti nama nasa kanatti baay'ee garuu amantiin wanta hin hojjetin isin itti himuu barbaada. Ati dhiiga hin qabdu raawwatee dhiigi si keessa hin jiru. Kanaafuu nama dhiiga siif kennu barbaadi gaafa ittiin jedhan namni suni maatiin isaa bukkee taa'ee jira. Abdii kutannaatti hin galle yaaddootti hin galle. Hakiimni sun gaafa biraa gadi ba'ee adeemu ani dhiiga Kiristoosiin dhiiga kootti dabaleera. Ani dhiiga Kiristoosiin dhiiga kootti fudhadheera. Ani foon Kiristoosiin dhanna kootti dabaleera. Dhiigni Kiristoos laafaa ta'ee dadhabaa ta'ee dhanni Kiristoos humna dhabee ani gara du'aa hin naqu. Inni hakiimiin jedhe kun inni dooktarri jedhe kun anarratti hin hojjetu. Dhiigni Kiristoos innan fudhadhe dhiiga namootaa dabalata gargaarsa hin barbaadu. Qobaasaa gaadha. Qobaasaa fayyisaadha. Qobaasaa guutuu nama godha. Kanaafuu ani dhiiga hin fudhadhu jedhe. Ani dhiiga hin fudhadhu. Hakiimni yeroon isaa ga'uun nafuu deebi'ee gaafa dhaqee haala namni sun irra jiru ilaaluudhaaf deebi'ee dhufu qorannoo barbaachisu yeroo isaatti gaafa godhu namni sun onneensaa hin dhaata dhiiga akka garaatti keessa naannessee sochoosee baay'inni dhiigaa barbaadamu keessa namummaa sanaatti gaashaan deddeebi'aa jira. Hakiimonni irraa jeffatani. Dhiigni si keessaa gogee kan badee ture. Dhiigni si keessaa dhumee kan ture amma dhiiga sirrii dhiiga nami fayyaan qabu si keessatti argamee jira. Haaleluyyaa. Dhiiga guutuu si keessatti argamee jira. Fayyinni kee kanumadha. Fayyiteetta dhiigi sin barbaachisu jedhe. Amantii waan inni hojjetu agartu. Har'a dhibee baannee dhukkuba baannee dhiiga Kiristoos dhanna Kiristoos jireenya keenyatti gaafa fudhannu dhibeen sun dabbaalli jiraachuu hin qabu. Dhiigni Kiristoos har'as hin fayyisa. Dhiigni Kiristoos har'as jireenya laata. Dhiigni Kiristoos har'a fayyina kenna. Nama gara du'aatti in adeema jedhame fuudhee gara jireenyaatti fida. Phaawulos isa kana dhagaa inni dubbatu. Isa kana inni dubbatu. Waa'ee du'aa ka'uu dubbata. Waa'ee du'aa ka'uu dubbata. Waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoos dubbata.
waa'ee du'aa ka'uu ulfinaan jiru iddoo ga'e hundumaatti xalayaa barreessu hundumaatti Phaawulos dubbata. Kanaaf dhiibamuun, kanaaf ari'atamuun jireenya isaa irra ga'a. Har'a Kiristoos fayyisaa ta'utu dubbattu miidhami karaa kam sirra ga'a jira laata? Har'a Kiristoos jireenya ta'uu isaatu dubbattu karaa kam sitti irrachaa jira laata? Rakkina sana Waaqayyootu qopheesse miti. Gidiraa sana Waaqayyootu qopheesse miti. Inni gidiraa keessi dabarsuu danda'u Waaqayyo gara kee jira. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Phaawulos kana hundumaa yeroo hojjetu, kana hundumaa yeroo dubbatu iddoo bashannanaaf miidhagaa keessa taa'e miti. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoobsa 14:27 gubbaarra ergaa jiru yoo ilaaltanii akkasidha. Rakkina guddaa keessa taa'e lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 24 hanga 27 kan jiru. Si'a 5 41 irruu alangaatiin reebame Phaawulos. Si'a 5 jechuun yeroo 5 rukutame utuu hin ta'in yeroo garaa 5 guyyoota 5 yeroo garaatti 41 irruu alangaadhaan reebame. Rakkina keessa taa'e, reebicha keessa taa'e Phaawulos Kiristoos fayyisaa ta'uu dubbata. Gidiraa keessa taa'e, alangaan reebamuu keessa taa'e waa'ee fayyisuu Yesuus Kiristoos dubbata. Si'a 3 uleedhaan reebame. Si'a 1 dhagaatiin rukutame. Si'a 3 caccaba markabaarra taa'ee adeeme. Guyyaa garaa halkaniif guyyaa bishaanirra galaanarra bule. Bishaan guutuudhaan isin doorsifama. Reebamuun isatti hafu hankaakuu dhiise. Reebamuun itti xiqqaachuu didee jireenya isaatti ulfaateetu jiru. In doorsifama, in gidirfama. Bishaaniidhaan in gidirfama, in doorsifama. Sabaan in gidirfama, in doorsifama. Warra orma ta'aniin in doorsifama. Warra keetti dhalate maatii isaatiin, qomoo isaatiin in doorsifama. Galaanaan in doorsifama. Saamtotaan in doorsifama. Obboloota isaatiin in doorsifama. Warra gidduu deddeebi'ee barsiisuun in doorsifama. Kana hundumaa kan irra ga'e sababanni Kiristoos fayyisaa ta'uu isaa dubbateef. Sababanni inni ifa ta'e Yesuus Kiristoos isatti mul'ate suni jireenya akka inni kennu sababa dubbatuuf doorsifami garaa jireenya isaa irra ga'a. Gidiraa kana keessa taa'e, lola akkas baay'atu kana keessa taa'e, ari'atama guddaan mana ga'u, reebicha guddaan mana ga'u kana keessa taa'etiti Phaawulos Kiristoosiitiin in lallaba ture. Kiristoosiitiin in lallaba ture. Dhoowwaa malee, sodaa malee Kiristoosiin lallaba. Reebicha guddaana keessa taa'e. Egaa hojiitti dadhaba kanuma keessa. Reebichuma mana ga'u keessa. Ari'ataman mana baay'atu keessa. Lolan mana baay'atu kana keessa Phaawulos hojiitti dadhaba. Yoo rakkate iyyuu hojii Kiristoositti dadhaba. Yoo beela'e iyyuu hojii Kiristoos hojjechuutti dadhaba. Yoo dhibeen garaa irra ga'e ol ka'uun dhufe, gadi bu'uun dhufe, ari'atamni dhufe hojii Kiristoosiin hojjechuutti Phaawulos hin dadhaba. Kuni jireenya isaa keessatti wangeela akka inni hin dubbanne isa dhaabuu akka hin dandeenye lammaffaa Qorontos 4:8 amma 9 kutaa jiru irratti agarra. Ari'atama amma na ga'u, reebichi amma na ga'u, lolli amma na ga'u, dhiibbaan amma na ga'u jireenya isaa irratti ga'u kana keessa dhaabbatee wangeelli akka lallabamuu danda'u, dhugaan waa'ee Kiristoos dubbatamuu akka malu lammaffaa Qorontos 4:8 amma 9 kan jiru irratti agarra. Akkas jedha. Karaa hundumaa hin rakkanna garuu badduu hin baanu. Waan goonu in wallaalla garuu abdii hin kutannu. In ari'atamna garuu hin gatamnu. Lafaan dhaamna garuu achumaan hin hafnu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Rakkina guddaatu irra jira. Ari'atama guddaatu irra jira. Waa'ee Kiristoosiitiin dubbata. Waa'ee Kiristoosiin dhugaa ba'a. Jireenya kana hundumaa keessatti gidiraa irra ga'u, reebicha irra ga'u, ari'atamuuf dhiibbaa irra ga'u. Kanaan wangeela dubbachuu hin dhiisani. Wangeela dubbachuu hin dhiisani. Karaa hundumaan rakkinni jireenya kootti yoo dhufe iyyuu rakkina sana hundumaa keessatti ani badee nafu. Waanan godhu wallaalee dhiiba manarra jirurraan kan ka'e karaan harkaa badee ani abdiin kutadhu. Ari'atamee ani garan itti goru hin wallaalu. Lafaan dhahamee kufee cabee achumatti nafu ani. Ani yoo darbatamee iyyuu yoo an kufee iyyuu kufaatiin koo isa baddu baasaa miti. Isa humna godhatanii kaanii wangeela dubbatanidha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Karaa kam ari'atamaa jirtu? Karaa kam dhiibamaa jirtu? Karaa kamiin jireenyi keessan wallaansoo keessa galee jira laata saba Waaqayyoo?
yoo dhiibamte iyyuu kuftee achiin hin haftu. Yoo kuftee iyyuu kuftuun kee sun baddu baasaa isa Waaqayyoo irraatii gargarsi kutu miti. Humna kee aareffattee kaate Kiristoosiin isatti dubbattuuf sababadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Jireenyi wallaansootiin kan guutedha. Jireenyi wallaansoon kan guutedha. Wallaansootu baay'ata. Keessattuu Kiristoos fayyisaa ta'uusaa jireenya keenyaan amannee guutummaa erga argamuu Kiristoos keessa of gashinee wallaansoon jireenya keenya irratti hin baay'ata. Namni Kiristoositti ergaafa amanu nagaa boqonnaa aara galfiin jireenyi bara baraa paakeejichi akkuma jirutti ta'ee qorumsi hin beekne garuu isa irratti ol fura. Yeroo tokko biyyatti nam tokkotu waldaa dhufee Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee fudhatee gammachuu guddaatiin boqonnaa guddaatiin nan jiraadha jedhee akkasittiin of amansiisee gara waldaa dhufe. Fayyinni karaa Yesuus argamu boqonnaa guutuu qaba, aara galfii qaba, jireenya bara baraa qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garuu sana keessatti jireenya sana bukkee akka namni hin geenyeef seexanni immoo bukkeetti kiyyoonni qopheessu jira. Namni dhufe kun gaafa biyya lafaa keessaatii gara waldaatti dhufee namoota wajjiniidhaan tokkummaa uummateedhu lolli isarratti ol ga'e. Warri inni biraa dhufe isa lolu. Warri keessa jiran isa lolu. Lafanni dhufe beeknaan isa dhiibu. Warri bakkeetiin ni dhiisee dhufes jecha garaa garaatiin isa tuttuqu. Ani yeroon gara sana ture nagaatti boqonnaatti jiraachaan ture. Afaan tokkoon birciqqoo tokkorraa dhunnee jiraachaa turre. Erga manana keessa dhufee garuu lolli natti baay'ateedha. Jireenyi Kiristinnaa inni sirriin isa kanadha. Jireenyi Kiristinnaa inni sirriin isa kanadha. Kiristoosiin amannee calluma jennee akka xiyyaara yeroo biyyatti nu geessu samiirra ol ka'ee socho'uun isaatu hin dhaga'amin adeemootu hin ta'in raafama yoo qabaate Kiristoos duukaa jira. Lola yoo qabaate Kiristoos bira jira. Wallaansoon yoo mana kee jira ta'e, wallaansoon jireenya kee irra jira yoo ta'e, Iyyasuus Kiristoos gara kee jira. Gammadi Kiristoos mana kee keessa jira. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Namni kun waldaa dhufee fayyina lubbuu isaaf argateera. Garuu walii galee nama wajjin jiraachuuf lola garaa garaatu irratti baname. Kiristoos inni harkaan isa qabee jireenyaan isa ga'uuf amanamaadha. Wallaansoon yoo baay'ate iyyuu booddee keenyan ilaallu. Ani booddee koon ilaalu jedhame. Fuuldura keenya kan jiru ulfina guddaatu jira. Fuuldura keenya kan jiru jireenya guddaatu jira. Fuuldura keenya kan jiru boqonnaa guddaatu jira. Isa kanatti ilaallee adeemna nuti. Kanaafiti Phaawulos yoon kufeyyuu achitti baddu baasa ta'ee nafu. Yoon kufeyyuu waa'een koo raawwatee achitti nafu. In ari'atamna garuu hin gatamnu. Lafaan dhaamna garuu achumaan hin hafnu jedhe. Kufaatiin yoo dhufe achitti hafuun hin jiru. Iyyasuus kaasee deebisee haaraa godhee nu dhaaba. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Egaa karoorra keenya galmaan ga'uun yaada Waaqayyo jireenya keenya irra kaa'e galmaan ga'uun yeroo barbaada. Yeroo barbaada. Yeroo akkamii? Yeroo obsaa barbaada. Yeroo obsanii fuula Waaqayyoo dura turu. Sababni isaa dhamaatiin keenya, joormaan keenya, hojiin keenya hundumtiyyuu Waaqayyotu keessa jira jaateef wanti Waaqayyo keessa jiru wallaansoo yoo qabaate iyyuu galma ga'uun isaa nafu. Iyyasuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Yoo karoorsite karoorri kee galma hin ga'a. Yoo yaadde yaadi kee fiixaan ba'umsa hin qabaata. Yoo hojjette hojiin kee galma hin ga'a. Phaawulos dhamee hojjeta. Dhamee dhimmee hojjeta. Garuu lola guddaatu jireenya isaa irra jira. Garuu wallaansoo guddaatu jireenya isaa irra jira. Garuu ari'atama guddaa jireenya isaa irra jira. Egaa yeroo akkas ta'u obsanii Waaqayyo wajjin adeemutu nama barbaachisa. Al tokko tokko akkan jedhetti maaliif hin ta'u namooti jedhan boo'ii mataan ani baasirra maleessa lolaan ba'uun qabu warri jedhan jijjiirami jireenya isaanii irra gaafa dhufu hin rakkatu. Rakkina guddaatti galu. Jijjiirami jireenya isaanii irra gaafa dhufu. Jijjiirami wanti isaan hin amaleeffan, wanti isaan hin beekne, wallaansoon isaan irratti gaafa wal ga'u abdii kutatu. Abdii kutatu. Warra akkasii baay'ee rakkatu gaafa jijjiirami dhufu. Kanaaf jijjiirama dhufu keessatti, lola dhufu keessatti Waaqayyo akka inni keessa nu dabarsuu danda'u, Waaqayyo akka inni nu ceesisuu danda'u, Waaqayyo akka inni galmaan nu ga'uu danda'u amanaaf beekaa deemuun barbaachisaadha obboloota ko. Baay'ee barbaachisaadha. Jireenyi keenya irra maal keessa jira laata? Maal keessa jira laata? Wallaansoo nuti keessa jirru, haalli nuti keessa jirru maal fakkaata laata?
tajaajilli keenya deddeebiin keenya maal fakkaata laata? Komeedhaan guutamee wanta keessa dabarree dhufne, baroota keessa dabarree dhufne, waggoota keenya, baroota keenya abaaraa jirra. Waaw, akkas ta'uu hin qabu. Waaqayyoon amantiidhaan eeggachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon amantiidhaan eeggachuun barbaachisaadha saba Waaqayyoo. Daandiin irra dhufne, jireenyi nuyi dabarsine, arras kan nuyi jiraachaa jirru wallaansoo qaba yoo ta'e, wallaansoo kana keessaa nu fuudhee nu baasee isa yaada bukkeen nu ga'uu danda'u Waaqayyoon amanachuuf abdachuun baay'ee barbaachisaadha. Ulfinni Waaqayyootiif haa ta'u. Sababni isaa Waaqayyo kan abdatamu karoorri isaan jijjiiramu jaateef, yaanni isaan geeddaramu jaateef, Waaqayyo kan inni murtoo godhe galma ga'a sababa ta'eef, obsaan warra eeggatanii fi firii kenna Waaqayyo ijaateef Waaqayyoon eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Mootiin tokko jira. Mootiin ulfinaa Yesuus Kiristoos. Mootiin ulfinaa Yesuus Kiristoos jira. Inni yoo eeggatame ija kan namaaf godhu. Yoo abdatame abdii warra abdiin isa eeggataniif ulfina kan kennu. Warra isa eeggatanitti ulfinaan kan mul'atu mootiin tokko jira. Mootichis Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos isa du'a moo'ee ka'e. Yesuus Kiristoos isa mirga Waaqayyoo abbaa jiru. Yesuus Kiristoos isa deebi'ee ulfinaan nufu. Yesuus Kiristoos inni jira abbaan keenyi. Inni yoo abdatame ulfinaan deebi'ee dhufee jireenya keenya miidhagsu. Galanni isaaf haa ta'u. Yesuus warra isa abdataniif in abdatama. Warra isa eeggataniif amanataniif Yesuus Kiristoos in amanama. Yesuus Kiristoos mo'ee jira. Mo'eera Yesuus Kiristoos. Gaddi yoo jiraateyyuu, boo'ichi yoo jiraateyyuu, ol ka'uuf gadi bu'uun yoo jiraateyyuu, wallaansoon garaagaraa jireenya keenya irratti ol fureyyuu, wanti Yesuus harkatti nuuf qabatee jiru, eebbi Yesuus Kiristoos harkatti nuuf baatee jiru, obboloota koo galma hin ga'a. Waan Waaqayyo waldaasaaf yaade galma hin ga'a. Waan Waaqayyo saba kanaaf yaade galma hin ga'a. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Daawwitii faarfannaa 118 gubbaa irratti akkas jedha. Darbatamuullee akkan kufuttan darbatame. Waaqayyo garuu gaarummaatti naaf geeddareedha. Darbatamuu akka maalitti? Akkan kufuttan darbatame. Waaqayyo garuu maal godhe? Gaarummaatti naaf geeddare. Seexanni kufaatiidhaaf, seexanni badiisaaf, biyyi lafaa salphinaaf wanti inni isin irratti qopheesse jira yoo ta'e misraachoo Waaqayyo gaarummaatti siif geeddaruuf amanamaadha. Waaqayyo gaarummaatti jijjiiruuf inni sagalee isaaf amanamaa ta'e Waaqayyo gara kee jira. Gara waldaasaa jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seexanni yaadinni qopheessu salphina. Seexanni yaadinni qopheessu qaaniidha. Seexanni yaadinni qopheessu ulfina Waaqayyoo keessaa nama baasuudha. Waaqayyo garuu kufaatii sanarraa qulleessee dadhabbii sana keessaa nama baasee jireenya namaa ulfinaan ga'uu hin danda'a. Waaqayyo garuu na gargaare. Ani darbatamuu akkan kufuttan darbatameedha. Waaqayyo gargaarsa iddoo kamitti nu gargaare laata? Waaqayyo iddoo kamitti gara keenya ta'ee jira laata? Waaqayyo yeroo hundumaa gara saba isaatiiti. Waaqayyo yeroo hundumaa gara waldaa isaatiiti. Waaqayyo yeroo hundumaa gara ijoollee isaatiiti. Waaqayyo yeroo hundumaa gara saba isaatiiti. Jira Waaqayyo gidduu keenya. Inni waaqeffamu Kiristoos gidduu keenya jira. Inni amanamu, inni abdatamu Kiristoos nu wajjiniin jira. Tarii namoota yoo nabdanna ta'a, namoota irra ija keenya kaawwanna ta'a. Daawwiti gargaarsaaf ani ija koo gara gaarotaa ilaalee gaarotarras ija koo kaawwadhe garuu anaaf gargaarsi Waaqaaf lafa isa uume Waaqayyo biraa anaaf dhufa jedhe. Gargaarsi kee Waaqayyo biraa siif dhufa. Gargaarsi kee Waaqayyo biraa siif dhufa. Haleluuyaa. Waaqayyo waldaasaa ijaaruudhaaf, Waaqayyo waldaasaa deebisuudhaaf, Waaqayyo waldaasaa dhaabuudhaaf wanti isa daangessu hin jiru. Lolli yoo baay'ate iyyuu Waaqayyo isa yaada fiixaan baasa. Waaqayyo ijoollee isaa harka qabee iddoo ulfinaan ga'uudha kan inni jaallatu. Lolli irratti yoo ol fureyyuu ijoollee isaa harka qabee iddoo ulfinaan ga'uuf Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo biyyi lafaatiin wangeela ga'uu barbaada. Wangeelli akka inni hin adeemneetii fi hadheessaan garaagaraa wangeela irratti seexanaatiin yoo dubbatame iyyuu Waaqayyo wangeelli mo'atee akka ba'uutii fi karaa hin jirreerra karaa baasa. Daandii hin jirree uree baasee wangeela lafa yaadeen ga'a. Waaqayyo Phaawulosiitiin Roomaatti geessuu barbaade. Qilleensi garaagaraa, lolli garaagaraa, jireenya isaarra hidhaan garaagaraa yoo ga'eyyuu Phaawulos Roomiitiin ga'ee wangeela dubbachuun isaa hin hafu.
waaqayyo wangeela hin dubbatta, waaqayyo anaaf hin haasofta, waaqayyo waa'ee koo hin dubbatta siin jedhee abdii akkanaan si fuudhee adeemaa jira. As keessatti hojjetaa wangeelaa luba ta'uun barbaachisu obboloota ko. Hundumti keenya Kiristoosiin lafa jirrutti akka dhugaa baanu nurraa barbaada. Hawaasa jirru keessatti, mandara jirru keessatti, iddoo hojii keenyatti, bakka argamne hundumaatti Kiristoosiin akka dubbannuuf dhugaa baanu waaqayyo nurraa barbaada. Kanaaf gatii dhiigaan Kiristoosiin nu bitate waaqayyo. Wangeela siin dubbachuudhaaf waaqayyo si fuudhee ka'eera yoo ta'e, waaqayyo kana sirratti karoorseera yoo ta'e, kan isa dhaabu hin jiru. Wangeelli afaan keen hin dubbatama. Kiristoos fayyisaa ta'uunsaa siin dhugaa hin ba'ama. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Phaawulosiitiin waaqayyo biyya Roomaatti geessee fuula mootii fuuldura akka isa dhaabutti dubbate. Fuula mootii fuuldura dhaabee waa'ee Kiristoos akka inni dubbatuuf Phaawulositti waaqayyo dubbate. Garuu jireenya Phaawulos irra wallaansootii wal furuutti ka'e. Isaayyaas 55:8-9 gubbaa irratti yaadni koo akka yaada keessanii miti. Akkuma waaqni lafarraa ol fagaatu akkasuma karaan koo karaa keessanirraa, yaadni koos yaada keessanirraa hin fagaata. Yaadni koo akka yaada keessanii miti. Yaadni waaqayyoo qobaadha. Waaqayyoon karaa kaabaa yoo eegne kibbarra dhufa. Baharra yoo eegne lixarra dhufa. Dudduubaan yoo eegne fuulduratti argama. Garuu argamuun waaqayyoo bitaan isa ta'u mirgaan nu gargaaree nu ceesisuuf akka yaada keenyaatti dhufatu hin ta'in akka yaada isaatti dhufa. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Egaa hojii ergamootaa 27-28 irra kan jiru yoo irra deebinee xiqqoo ilaalle yeroo qabnu irratti akkasitu ta'e. Nama akka kanatti wangeela lallabuudhaaf gidiraa guddaa sana keessa ta'e yoo kufeyyuu kan isa kaasu Kiristoos akka ta'e nama dubbate Phaawulos. Al tokko gara Roomaa hin dhaqxaa, mootii fuuldura dhaabbattee fuuldura mootiitti dhugaanaaf hin baata kan jedhee waaqayyo itti dubbate sana galmaan ga'uudhaaf waaqayyo isatti dubbate sana karoorse sana fiixaan ba'umsatti gochuuf Phaawulosiin yeroo fuudhee adeemu jireenya isaarra qorumsi ga'utti ka'e, jireenya isaarra lolli ga'utti ka'e. Waaqayyo kan inni dubbate Roomaa dhaqxee wangeela dubbattaadha. Qorumsa humna keenya waliin waaqayyo nun qoru. Kana hin amantu miti? Hin amantuu kana. Sababni isaa waaqayyo nama qoruutti gammada miti. Nama rakkisuutti, nama gidirsuutti gammada miti waaqayyo. Ijoolleen isaa akka boqotan, sabni isaa akka haara galfatu, nagaatti akka jiraatu. Silaa maaliif Israa'eliin Gibxiitii baasattanii yaaddu? Rakkinarra nus ta'e abbootii keenya keessa darban kan inni hojjetaa wangeelaa irratti, luba irratti, qulqulloota irratti wal furu ari'atamii garaa garaa jiru kun maaliif taa'ettanii yaaddu? Sababa waaqayyo sana keessa akka dabarru jaalala isaa ta'eef akkas miti. Akkas miti. Waaqayyo gidiraatiin nama hin qoru. Waaqayyo nama dhiphisee, nama qaanessee, imimmaan namaa nama buusisee, boo'icha keessaan dafqa namaa isa yeroo hundumaa gaddaan ta'u keessaa waaqayyo kanatti gammaduuf dhimma isaa miti. Kuni yaada seexanaati. Waaqayyo siif yaada gaarii qaba. Waaqayyo siif akeeka gaarii qaba. Innis yaada nagaati. Innis yaada boqonnaati. Kanaafi Phaawulos waaqayyo Roomaattan si geessa jedhee yeroo fuudhee ka'u seexanni immoo isa kana faallessuudhaaf akkuma jalqaba Addaamii fi Hewaaniitiin jannata keessatti yaada waaqayyo irraa kaachisee rakkinatti isaan galche akkuma kana waaqayyo Roomaatti Phaawulosiin geessuu isa inni barbaade kana seexanni danqaa kaa'uu barbaade. Ganama kana maqaa Yesuusiin danqaan seexanaa kan cabe haa ta'u. Kaachuu kee irraa hojiin seexanaa haa cabu. Deemsa kee irraatii darboon seexanaa kan hafe haa ta'u. Phaawulosiitiin fuudhee adeemuu barbaade waaqayyo akkam godhee jireenya isaatti wangeela kennee, jireenya isaatti Kiristoosiin ibsee fi jireenya Phaawulosiif dhugaa jiru galchee ija isaarra solloqee jiru irraa baasee cubbuu jedhamutti isa qulleessee gumaatee dhaabbatee sanni nama ajjeesisaa ture ajjeesisuu fi xalayaa barreessifatee olii gad kaa'aa ture yaada isaa geeddarsiisee uumama haaraa isa godhee wangeelaaf fuudhee adeemaa jira waaqayyo. Seexanni garuu isa kana danquu barbaade. Danqaan seexanaa ganama kana haa cabu. Hin caba maqaa Yesuusiitiin. Phaawulosiin waaqayyo yeroo fuudhee deemuudhaaf ka'u seexanni immoo karooratti baase. Waggaa 2 mana hidhaa keessa teesseedha seexanni. Waggaa 2 mana hidhaa keessa teessa. Sababa maaliitiif? Sababa du'aa ka'uuf abdii jiru dubbatteef. Sababa du'aa ka'uu booddee ulfina jiru dubbatteef.
sababa du'aa ka'uu booddee Yesuus Kiristoosiitiin warri fayyisaa godhatanii jiranii Yesuus Kiristoosiin dursanii arguudhaaf akka ka'uu isaanii dubbachuu keetiif. Namni kamiyyuu immoo hojii hojjeteef gaaf tokko fuula Waaqayyoo fuulduratti firdii argachuu jiruuf waa'ee kanaaf namni ka'ee hin dhaabata jettee dubbachuu keef waggaa 2 hidhamte seexan. Sababni isaa du'aa ka'uun Yesuus Kiristoosiin abdii kennamedha. Du'aa ka'uun Yesuusiitiin arfiin du'aa kan cabedha. Isa kanaan morma seexan. Sababa kana dubbatteef yaa'ii keessatti sababa kana dubbatteef fariisota olakkaa dhaabbattee sababa mootummaa koo diiguutii fi jechi guddaan ulfina Kiristoos mul'isu aboo Kiristoos mul'isu du'aa ka'uu kana dubbachuu keef waggaa 2 hidhamte seexan. Kana qofaan immoo sin ga'u mana hidhaa sana kee barri ga'ee yeroo baatu 7 guutuuf galaana irratti raafamta. 7 guutuu markabatti ittiin adeemtu asiif achi raafamee karaa isaa gadhiisee biyya hin beekneef hin barbaannetti si oofa. Markabi kee immoo caljalee adeemuu qofa miti iddoo ta'ee ga'ee hin caccaba. Kun yaada Waaqayyoo miti. Yaada seexanni jedhan isinitti himaa jira. Waaqayyo Roomaa dhatte jedha. Waaqayyo Roomaa dhattee naaf dhugaa baata jedha. Mootii Roomaa fuulduratti naaf dubbatta jedha. Garuu seexanni mana hidhaa keessa waggaa 2 sakaa'u markaba natuun adeemuu 7 galaanarra isa joorsu kun iyyuu hin ga'u jedhee immoo markabni ittiin adeemus akka inni caccabuuf seexanni haala qopheesse. Seexanni tooftaa ittiin si dhaabu qopheessu iyyuu malee Waaqayyo lafa yaadeen si ga'a. Waaqayyo lafa karoorseetiin si ga'a. Waaqayyo amanamaadha. Waaqayyo ga'a. Kana hundumaa keessatti atiif namooti si duukaa jirtan caccabuu markabaana keessatti du'i isin hin argatu jedhe. Du'i isin hin argatu. Badiisi isin hin argatu. Seexanni hin duutaa jedhu. Seexanni hin baddaa jedhu. Seexanni galaanni kun si nyaataa jedhu. Seexanni markabi kee karaa malee adeemaa jedhu. Seexanni hidhaa keessa jiraataa jedhu. Garuu Waaqayyo kana hundumaa irratti moo'icha siif laata. Sababni isaa Waaqayyo nama qoruutiin boqota miti. Yeroo tokko rakkinni akkasii gaafa ta'u jireenya keenya irratti rakkina nurra ga'e, dhiphina nurra ga'e, lola nurra ga'e dhaabannee lakkoofna. Sababi isaa addunyaa kufe keessa jirra jaateef. Sababi isaa lola biyyi kan keessa guute, dhiibboon kan keessa guute, biyya lafaa keessa jirra jaateef lola nurra ga'u hundumaatiif kanatu narra ga'e, sanatu narra ga'e, iddoo akkasiitti miidhame jennee rakkina lakkoofna. Obboloota koo rakkina lakkaawwatu hin ta'in isa rakkinicha keessa dabarsee nu gargaare Waaqayyoon ilaaluutu nu barbaachisa. Ameen. Rakkina lakkaawwatu hin ta'in gidiraa sana ilaaluutu hin ta'in lola sana ilaaluutu hin ta'in lola sana keessa isa nu dabarse. Gidiraa sana keessa isa nu ceesise gara ulfinaatti isa nu fide jireenya keenyaaf boqonnaa isa kenne lola nurra jiru sana irratti moo'icha isa nuuf kenne Kiristoosin ilaaluutu nu barbaachisa. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Yoo lola ilaallatee inni kun beekamaadha. Biyyi lafaa gidiraa qabaa jedheera gooftaan Yesuus Kiristoos. Biyyi lafaa lola qabaa jedheera gooftaan Yesuus Kiristoos. Biyyi lafaa amala isaati nama loluun. Biyyi lafaa amala isaati kennaa isaati nama loluun. Garuu lola sana keessatti gara kee ta'ee gara saba isaa ta'ee ceesisuu isa danda'u oolmaa Waaqayyoo ilaaluutu baay'ee barbaachisaadha. Qooda lola sanaan dhaabbannee gungumnee yeroo keenya gumnu nu gargaaruu Waaqayyoof nu ceesisuu Waaqayyoo sana yaannee Waaqayyoof ulfina kennaa jiraachuutu nurraa eegama. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Asirratti gaa kan hubachuu qabnu rakkina darbuuf jennee abdii keenya kutachuun akka nurra hin jirredha. Abdii kutachuun atuu jira ta'eeti Phaawulos abdii kutatee lolli sun hundumtuu yeroo sarara ga'e Kiristoosin dubbachuu inni isa ture. Lola sana hundumaa akka karaatti fayyadame Phaawulos. Gidiraa sana hundumaa akka carraatti fayyadame Phaawulos. Gidiraa dhufu sanaan qabamee hin gungumne gidiricha keessaa isa baasaa nagaatti fayyaatti ce'umsatti moo'ichatti isa dabarse Waaqayyoon galateeffata ture Phaawulos. Har'a gidiraa garaa garaa keessa kallattii kamiin warri dabartanii yoo jiraattan isa keessa dabartaniif kee jirtanii yaadinaa. Isatti adeemaa jirtanitti isa singeessaa jiru gargaaruu Waaqayyoo yaadaa. Gargaaruu Waaqayyoo geggeessuu Waaqayyoo yaadaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Hojii ergamootaa 28 irratti hundumti isaanii namooti 276 namooti 276
lakkoobsa tokko gubbaarratti nuyi erga du'a oollee booddee biyyichi malaaxiyaa ta'uusaa barreedha. Erga du'a oolleen booda biyyichi eessa akka ta'e inni sila isaan jooraa turan lafa jiran wallaalanii bitaatti galaa ture eessa akka jiran hin baran. Erga Waaqayyo isaan gargaare erga Waaqayyo isaan oolchee booddee eessa akka jiran baran. Gara dhumaatti 27 gara dhumaarratti du'a kee ba'anii dhufanii warri eegdotaa warri isaaniin fuudhanii adeeman ajjeesuuf yaadaniiru. Sababni isaa yakkamoota jedhanii yakkamtoota fuudhanii deemaa jiru jaateef du'atu isaanirra jira yookiin firdii argachuutu isaanirra jira. Erga ga'anii biyya Roomaatti firdii argachuu hin danda'an ta'e nurkaas ba'anii miliquurra hin ajjeesna jedhanii murteessanii turan. Garuu ajajaan dhibbaa suni Phaawulos akka inni hafu hin barbaada waan tureef akka isaan hin ajjeesneef labsiitti baase. Waaqayyo akka hin duuneef labsii baasa. Waaqayyo akka hin banneef labsii baasa. Waaqayyo toof laattee du'is duukaan jiru. Yeroo malee hin duutu, yeroo malee hin baddu. Guyyaa Waaqayyo kaa'e malee karaatti naftu. Waaqayyo si wajjin jira waan ta'eef lafa Waaqayyo siin jedhe hin geessa. Yeroo kana du'a oolanii biyyichi malaaxiyaa jedhamuu isaa hin barani. Namooti biyya sana jiranii waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'uu hin beekani. Kana qofas immoo miti afaan Giriikis hin dubbatanii afaan Phaawulos haasa'u afaan warri markabarra jiranii sun dubbatan tokko waan beekan hin qabani. Gaafa isaan markabarraa gadi bu'anii jedhani inni daakaa beeku daakee inni cabaa markabaan ce'ee gaafa isaan lafa gogaarra ga'anii jedhan jarri sun jaalala guddaaf oo'a guddaa saba sanatti agarsiisanii jedhe. Nama Waaqayyo wajjiniin ta'etti ormi Gooftaan akka inni itti oo'in godha. Nama Waaqayyo wajjiniin ta'etti ormi akka inni oo'atti agarsiisu akka inni jaalalatti agarsiisu Waaqayyo hin godha. Gidiraa keessa jirta yoo ta'e nama oo'ee gidiraa sana keessaa baasu Waaqayyo hin qopheessa. Dhiphina keessa jirta yoo ta'e dhiphina sana keessatti hidhata kan sii ta'u Waaqayyo hin kaasa. Afaan isaa Phaawulos hin beekani. Aadaa Phaawulos hin beekani. Namoota achirra jiran dubbatanii walii galuu hin danda'ani. Garuu waan tokko godhe Waaqayyo namoota bokkaatiin jiidhanii jirani. Namoota bokkaan itti roobee jiru. Namoota galaanaan jiidhanii jirani. Ormi suni qoraan qabsiisanii abidda qabsiisanii oo'a isaanii akka argatani. Qorra keessa akka ba'ani. Akka isaan nannamatan godhani. Waaqayyo ormoota warra jedhaman akka isaan gargaaraniidhaaf isaan qopheesse. Orma warra jedhaman gargaartuu Phaawulosiif namoota 276 Phaawulos duukaa jiraniif Waaqayyo garaa isaan laaffise. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Bishaan sana keessaa ba'anii ormi garaa itti laafee jaalalatti agarsiisee oo'a argatanii akka isaan jajjabaatanii erga isaan gochuutti ka'anii booda Phaawulos abidda sanatti humna dabaluuf jecha gaafa inni qoraan fuudhee itti dabalu boofisa idde. Argaa galaanaan raafamu markabi caccabu boofaan iddamu galaanaan nyaatamtanii bidiruun caccabee markabi caccabee boofi isin iddee jireenya keessan yaada kana keessa darbaa irra yoo ta'e maaltu isin raasaa ture maaltu isin jalaa caccabe maaltu immoo isin iddaa jira laata. Yesuus Kiristoos isin irratti gooftummaa isaa hin agarsiisa. Yesuus Kiristoos isin irratti humna fayyisuu isaatii hin agarsiisan jedhe. Humna fayyisuu isaa Yesuus hin agarsiisa. Gaafa boofni sun iddee jedhu namooti lafa sana jiranii akkas jedhani. Namni kun silayyuu galaana gubbaarratti kan inni hafe akka tasaa ta'eeti. Hafuun nama kanaa silayyuu ta'eennaan miti. Namni kun nama gumaa ta'uusaa boofni isa idduurraan kunoo agarreerra. Amma lafa dha'ee du'a. Amma lafa dha'ee jireenyi isaa baddu baasa ta'a. Namni kun nama gumaadha jedhan. Wanti isaan yaadanii akka isaan yaadanitti ta'uu didee Waaqayyo gara Phaawulos ta'ee hadhaa keessatti busheesse. Waaqayyo summii keessatti busheesse. Yesuus Kiristoos hadhaa busheessuuf amanamaadha. Summii isa ta'e balleessuutiif Yesuus Kiristoos amanamaadha. Achitti gaafa namooti sun yaada isaanii hundumaa namni kun gumaa turre jira jaatee fi du'uu isaati gaa kan isaa bushaan kaati yoo ba'e iyyuu achitti du'a yoo oolee dhufe iyyuu amma garuu miliquu hin danda'u qabameera jedhan. Qabamteetta kan siin jedhu seexanni yoo jiraate har'a abdii haa kutatu. Qabamteetti qabamee dheera jedhee seexanni har'a gammachuutti jira yoo ta'e abdii haa kutatu.
ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበሳ ጨሲሴራ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበሳ ደበርሴራ ሃሌሉያ አከስተጋ ሂዱ አጋፈ ጀረኒ ጀረን እንሳ ኬሰቲ ኢየሱስ ሰበበን ቡሼሴፍ ነምሱኒ ጳውሎስ ነጋት ጅራቹ ሳርገን ነምኒ ኩኖ ዋቀ ጀረን ነምኒ ኩኒ ዋቀ ጀረን እንሳን ጀልቀበ ጀረኒ ስሪን ቱሬ ነምኒ ኩን ጩበማረ እንሳን ጀረን እንሳን ለመፋቲ ዋቀ ጀረኒ ስሪን ታኔ ዋቀ ጃንን ታኔፍ ገሩ ዋቀዮን ዋቀ ሳፍተ ኢሳ ወጅኒን ጅራ ዋቅኒሳ እኒ ዋቀቴ ገሩ ገረሳ ጎሬራ ሱሚን ኬሰሳት ቶጂን አርገነ ቡሼሴ ዋቀዮ ነጋት ሰጌደሬራ ገለኒ ዋቀዮ ቲፋተው ጋፋ ሱሚን ሱን ጅሬኛ ሳከ ያበ ጀዱ ጅሬኛ ሳከት ቡሻየ ጀዱ ጳውሎስ ይወጅን ዋቀዮ ተው ኢነርገን ይሰምንሱን አከን ስለስንት ዱበቹ ያለ ዋቀዮ ረኪናን ነመንቆሩ ቆርማታ ሰይጣን ቆጴሴ ኢሰንትን ኪዮ ጎደነ መኩፍሱ በርባዱ ገሩ ዋቀዮ ዲጉ ፈመነማዳ ሰይጣን ቦፋን ኢድሲሴ አከን ዱዳፍ ቆጴሴ ቱሬ ዋቀዮ ገሩ ጳውሎስ ሲች ሮሚን ነቀዳበቴን አንዱጋባ ሲች ክርስቶስን ኢልመኮ ያይፉል ድረት ደቀ ዋይሳ ዱበታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲች አገርሲሳ ከናፉ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሙልሱ ፈደሙ የሱም እንደንደሱ ያዳ ቦፋ እንደንደሱ አኒ ገረ ጳውሎስ ይትጀደ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረሳተ ዱይሳ ወልቸ ኢየሱስ ክርስቶስ ገረ ሰበሳተ ዱይን ወልቻ ገለኒ ዋቀዮት ይፋተው ኢየሱስ ክርስቶስ በረበራን ጎፍታዳ ኤጋ አማ የሮከነ ጅሬኛ ኬኛ ኬሰቲ ማልቱ ኑረክሳ ኑግድሳ ጅራላት ማልቱ ጅሬኛ ኬኛ ኬሳ ሀዳፈ ጫሱ በርባዳ ጅራላት ራፈሙን ገላና ተ ራፈሙን ጅሬኛ ተ ገላንዲ ራፈሙን ራንከንከ መርከምኒ ኬኝ ጨጨቤ ዴምስ ኬኝ ወሊን ቅጠከምና በነ ጅራላት ቦፋን ይደምነ ያደ ገራገራቲን ጡቀምኔ ሚደምነ አካታ ከምት ሚደምኑ ረገ ይጅራላታ ከነ ሁንዱማን ነመራን ፈቺሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኒ ወጅንጅራ ከነ ሁንዱማት እንስን ገርጋሬ ለፈጀደ ከስናበተነ ከስንጌሰን ጎቹ ደንደው ኢየሱስ ሰበሳ ወጅንጅራ ይጋሳ ከነ ኬሰቲ ኢሳ ሁንዱማ ፊጣን ባሱ ደንደው ኢየሱስ ክርስቶስን አመነቹን ባየ በርባቺሳዳ ያዲ ዋቀዮ ያደ ኬኝራ አዳ ያዲ ዋቀዮ ያደ ነማራ አዳ ያኒኮ አከ ያደ ኬሰን ይምቴ ደምትሪ ዱቢሳቲን ያኒ ዋቀዮ ያደ ኬኝራ አዳ አከ ሴሮ ጀኑ ኑፋለሰች ዋቀዮ ምቲ ኢሳ ጫሉ ኑፍ ቀበ ዋቀዮ ኢሳ ጫሉ ኑፍ ቀበ የጅራ ዋቀዮ መቃን ዋቀዮ በረበራኔ ይብፈሙ ዋቀዮ ኒያመናማ ዋቀዮ ኒያመናማ ገድቡ ከየት ነመናማ ወልከውምሰ ከየት ነመናማ ሎላ ከየት ነመናማ ገመቹ ከየት ነመናማ ግድራ ከየት ነመናማ አመናማ ደዋቀዮ አመናማ ደዋቀዮ ወልዳ